tira nagarsiisi. No. Dafii nagarsiisi. Kunoo ani sitii fidee jira Arabii fasaa kunoo barbaade koppisii godhe si Isinin la isinin baasala. Ana amma kallattiin kun olaa biran jira la. Warri kaan cheekii godhachuu dandeessu. Arabii fasaa fidii siin jedhe Arabii fasaa kunoo hunda koppisii godhe si garsiisa afaan Arabii Oromooti. beekuun dirqama miti anaaf. Anaaf Arabii beekuun dirqama miti. Kunoo yoo barbaade Oromiffatti yoo Hin barbaade barbaadu Ingiliffatti si Ingiliffa. gaafata. Ingiliffatti translate si godha. No. Translate naaf hin godhina akka inni jirutti naaf fida sunnaa.com irraa akka inni jiru. Sana fudhuu deemi kaa sana fudhuu badee yoo barbaade rakkoon tokko hin jiru galatoom. Kan fudhuu qabi gaaffii nagaa Isa taanaan ulaamaa jira wayi. Ajeeffadhu. Deebilii fi jinniif deebiliin tokko qasaan ta'ani. Islaam seentariin kan inni sunnaa.com irra kaa'e. Keessatti yaada namaatu kaawwame siin jedha afaan Ingiliffaa keessaa Arabiffarra sheexaana kan jedhu hin jiru siin jedheera tokko jedhe. Sii galee lammaffaa meessumaan si gaafadha. Jinniif seexaanni tokko miti. Kunoo quraanni hadiisii keessan tokko jechaadha. Gaaffii si gaafadhe kan keerraati. Jinniif seexaanni Kan tokko. qorraa maamna gaafatu sun kan qorraa maamna gaafatu kan keessarraa sin gaafatu. Erga hadiisii quraanaa kun baatee Obboleesso. Ishi maalumaafuu hiikee namootatti maal agarsiisoti cufadhu na gaafatte miti anaa deebisa cufi maayikii kee. kunoo ilaa itti argisiisa. Cufi maayikii kee bakka anan namaa deebisa cufi muulaazim warra dhaggeeffatanitti agarsiisoon cufadhu na gaafatte deebisuun kan kooti. Al tokko warri ilaalaa sirra waan amma koppii godhe kana fideen asirratti Google Translate isinii baasee Google Translate afaan Arabiffaa yoo barbaadan Oromiffatti Ingiliffatti isinii kaa kun Ingiliffattis dura isinii kaa san booddee immoo afaan Oromootti. No Ingiliffatti kun hin barbaachisu ustaas. Ingiliffatti achuma jira Ingiliffaan. Aboo callarraa jedhe. Ingiliffaan maal barbaachisaa Ingiliffaan? Meecal jedhe maaf ayyaa miti meecal jedhame. Ingiliffi kam atama dubbisu jirtuu bi callis. Yaa kanaafiyyuu Ingiliffarraa jinnii seexanni tokkodha. Ati ofii kee hiikimeeshi yoo barbaade ofii hiikuu dandeessaa? No isa hiikamee jiru isa barreeffamee jiru maaf nuun dubbistan maaf sodaatu sin? Maaf sodaatu maaf iddoo biraa deddeemu? Warri hiikan cuftuu keessatti sirriin keenya dheebbaa koo ani kun Arabiffa qabna oriijinaala Hin caaltu jechuudha sin. Isinii ulaamaawota warra sunnaa.com kiriit godhin caaltu jechuudha bakka. Sirriitti wadoo gongora qabaatan gongora qabu jenna. Sunnaan maali namni kamu jechuudha Yesuusiinu sirreessaa. No. Isa kana soba dhugaa gochuuf rakkachaa jirtu malee. Soba dhugaa gochuuf rakkachaa jirtu malee. Jinnii fi deebii yookaan seexanni tokkodha. Sunnaa.com kan lafa kaaru. Al tokko na dhaggeeffadhu bakka caale akkan siin jedhe unkaan sunnaa.com miti warra dheengada kun as jira miti Yohaannisii fi Maarqos Luuqaas nu sirreessaa jira siin jedhe. Achi nagina. No gara macaafaan nagina. Isa kana macaafaan nagina. Isa quraanaa booddeetti deebina. Addisuu bakka kenni gaaffii dhumaas gaafadha gaaffiin koo Waaqayyo jinniin beekaa? Isinitti meeraaf jinniif seexanni tokkodha. Beeka macaafa keessatti jinnii Waaqayyoon beekan agarsiisu tokko kan Jinniif seexanni tokkodha Waaqayyo jinniif seexana nuti iddoo tokkotti beekna jinniif seexana iddoo tokkotti beekna sunnaa.com iddoo tokkotti beeka. Ragaan agarsiisu macaafa kee keessaatti tokko kan jedhu. Sunnaa.com iddoo tokkotti beeka. Nuti seexanatti beekna jinni. Macaafa keessaa ragaan agarsiisa. Nuti jinnii seexanatti beekna. Ragaa fidiinsi jedhe fidi ragaa macaafa keessa. Sunnaa.com isinii fide kunoo sunnaa.com irratti tokko waan ta'eef. Adda baastanii na gaafachuu dandeessu seexanni macaafa waaqayyo seexana beekaan jechuu dandeessu. Bakka galatoome ragaan qabdu addisuun amma da'iiqaa. Isiniyyuu ragaan qabdan sunnaa.com dubbisuu sodaattan isiniyyuu. Kalaas obboleessa koo cufadhuti amma addisuun da'iiqaa shanaa gaafatu silan beektuun gaafatini tola rabbi seente miti kanaaf amma gaafatamteetta addisuun da'iiqaa shanan gaaffii gaafatu jennaan itti deebinaa jechuudha. Ayyee. Dhiifama naa godhaa asiitii maali akka ta'e hin bu'een beeku kanuma bu'een argee kanaaf ani gaaffiin ani si gaafadhu egaa Yesuus Kiristoosii homaa tokkoyyuu hin uumne waan tokko hin uumne raagaa hin qabda macaafa qulqulluu irraatti naa kennuu dandeessa akka waan tokko kan inni hin uumne. Galatoomi daqiiqaa si qabdu koo dura daqiiqaa nuu qabe obboleetti. Qabi waan tokko hin uumne jettee inni garuu akka inni uumaa ta'e inni luqqisii sii kenne luqqisii namoonni gajjallaa kana jiran hundumtuu dhagaan sii kenne jennaan hin uumneette fakkeenyaaf kan inni sii kenne waan hundumaa uumu. Daqiiqaa shan siifaa qabamuu qoy obsa obboleessa ko. Yoo barbaaddes kudhan siifaa godhamu barbaadde jechuudha. Sigaa shan. Rakkoon qabu wanne siin gaafadhaan hin deebistanii. Daqiiqaan siif kenname anaaf illee kennama. Ayyee.
Shannaa kenname naaf yoo barbaade shan fayyadama barbaade kunan fayyadama akka barbaade jechuudha akka wanti na godhu. Meeqa shan siif gaaddisu. Anaaf shanin gaa gaggabaabsitee daftee deebistaan. Ayyee. Yesus Kiristoosii kan inni akka waa tokko hin dhumne macaafa qulqulluu keessa. Lukkisii naa laata lukkisii macaafa qulqulluu keessa. Yesus Kiristoos an ofii kootu waa tokko gochuu hin danda'u jedhe Yohaannis 5:30 hin jiru jennaan immoo hin jirudha. Hin uumne jette. Anatti jettee hin uumne jette. Kan hin uumne jennaan hin jiru siin jedhe macaafa keessa hin jiru siin jedhe ragaanaa kennis. Uumee jiraachuusaa sitti agarsiiseera. Lukkisii kana immoo dhaqee dubbiseeshi. Lukkisii kana uumee jiraachuusaa tokkoffaa Qorontos baasii dubbisi. Baasime caalchisaa naa baasi. Ayyee. Tokkoffaa Qorontos. Ayyee. Yoo barbaade daqiiqaa siif haa dhaabani moo siif haa ta'u daqiiqaan? Naaf haa dhaabatu ammatti bantutti. Dhaabaaf yaanis dhaabbataan ture waan ta'eef siif haa dhaabatu abshir waan akka rakkoon hin jiru ishee. Ayyee. Abshir. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa meeqa si baasu 16? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6. 8 ayyee. Inni maal jedhaa uumaa ta'uusaa akka inni waa uume argisiisa. Yesuusumaan jechuudha. Qoy nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jiraa jedhe. Innis abbaadha jedhamti. Waaqayyo tokkichi sun eenyu? Beenu callisiiti. Waaqayyo tokkichi sun abbaa moo Yesuus? Harka kee irraa kaasi nan dubbisadhee isaa booda si gaafadhaan. Harka kee irraa kaasi. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira innis abbaadha jedhe. Waaqayyo tokko jira innis abbaadha miti? Kanaafuu ilmi Waaqayyo miti jechuudha. Qoy harka kee irraa naa kaasi. Harka kee kaasi. Harka kee kaasi namni dubbisu. Dhageessee nan dubbisa na dhagayi namni naa dhaggeeffatu. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Qoy kaa sitti gajjallaa jira ammayyuu hin xumurre qoodduu jabaan. Dhageessa qoodduu jabaan kan inni argisiisu. Dhageessa afaan Oromoo dhaggeeffadhu. Afaan Oromoon akkas beekta qoodduu jabaan kan inni argisiisu. Yaadni sun itti fufee jiraachuusaa argisiisa. Wal jabeessee itti fufuusaa jechuudha. Dhageessee? Qooyee shigaa. Isa nuyi ittiin jiraannus jedha. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Gajjalla hin xumurree nan xumuradhaa. Lakkoofsicha kan jiru nan xumuraa. Lakki qoodduu jabaadha inni. Qooyii maal taate? Lammaffaa dubbachuu deemaa jira. Naa dhaabi. Hin sosochoositu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa waan hundumaa uume. Isa nuyi ittiinis jiraannus jedha. Waan hundumaa uume jedha. Yesuusin uumneera kunoo ati immoo waan tokkoyyuu uumee hin jiru jetteen. Waan hundumaa immoo ittiin uumame eessaa fidde isa hin uumne. Ilaala. Qooy irra deebi'een sii dubbisa. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumti ittiin uumame. Argitee? Ittiin uumame. Isa nuyi ittiin jiraannus jedha. Ittiin uumame gosa tuume jedha. Qooy kaaggeeffadhu. Ittiin uumame jedhamu gosa tuume jedha. Amma immoo ambiraansii dabala. Ambiraansii dabala. Kanuma ittiin uumame jedhamu gosa tuume jedha. Ittiin uumame jechuun maal jechuun? Maal jechuudha? Namni gajjallaa kana jiru maal siin jedhamti maal taate? Maal jedhaa? Garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uumedha jedha. Abbaan isa waan hundumaa uumedha. Sini galee abbaa jechuun Waaqayyos tokkicha sanatu waan hundumaa uume. Yesuus ammas Yesuusis uumaa ta'uu isaa sitti argisiisa. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu jedhe eenyutu abbaa Waaqayyo. Lukkisii kana dhiisi. Hambiraa fudhanna ammas. Hambiraa dabalanna. Hambiraa fudhanna qooy. Isa kanarratti dabalata. Qooy naa bani. Hambiraa dabali. Tokkoffaa dabali. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 bani. Maasirratti akka Yesuus nuumne argineerra. Laakii banemos hin sobda waan ta'eef namni haa hubatu. Ammas isa kana kaalte isa kanas akkana haali. Naa bani. Namni gajjallaa kana hunduu simaan taajjabaa jira naa baniin. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1. Boqonnaa 1. Lakkoofsa 8. Kunoo. Maal jedhu? Dubbisi sila nan bidiba. lakkoofsa jaatti gannaasi lakkoofsa jaatti. Daqiiqaa garuu bantee ta'a daqiiqaa qaba buletti. Jetaa haramti daqiiqaan yeroo dhume ayyee itti fuuf kunoo jaatti si butu. Kunoo daqiiqaa si dubbifadhu.
Miyuutii irraa kaafadhu oddis. Maal jedhaa gadi naa butika naa guddisi. Kunoo. Eesh. Mul'ata kana dibante mul'ata jedhaa iddoon kun. Mul'ata Mul'ata bante. Kunoo mul'ata Yohaannis. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko. Ay mul'atu. Mul'ata Yohaannis jamoonni naan argaa hin jiruuni. Qoy. Banni fedha mul'ata Yohaannis hin jedhu kun. Aan argaa hin jiru waanti. Ishii dubartii keessa qoy. Kunoo mul'ata Yohaannis jala kunoo asittos hin mul'atu. Kunoo mul'ata Yohaannis. Argaa hin jiru waanti. Kanas moo mul'ata Yohaannis hin jedhu. Mun baasa baay'ee nu rakkoon qabu. Inni baasmi baasiti. Ayyee namni kaasii baasu tole. Ibsaa guddisaa. Ewa, kuno lah mul'ata Yohaannis. Lakkoofsa 8 baaste lakkoofsa 8 baas lakkoofsa 8 tokko jechuudhaan. Tokko lakkoofsa 8. Eeyye. Asirratti kan inni sitti argisiisu abbaa as gubbaarratti kan inni sitti argisiisu Waaqayyo gooftichi inni jiru inni ture inni dhufuuf jiru inni hundumaa danda'u argitee waayyuun danda'uu jetteeti immoo sila ani alfaadhaa oomeegaadhaa kan jedhu ani isa duraati isa booddeetis jedha amma immoo argitee isa hundaa danda'uu jedhe. Amma Yesuus waa'ee waa uumuurra jira amma waa danda'u miti isa waa'ee danda'utti itti hin dhufna. Amma Yesuus waa uuma ka jira sirra jira. Ol bay amma ol siiki lakkoofsa tokko irraa kaastee gaafa dubbistu akka isa ta'e ergita. Namoonni jira sirra kan Yesuus waa uuma jedhu. Yesuus kan jedhu moo? Aggeeffatu. Agayi ammallee ageessa. Mul'ata hundaa danda'u jechuun maal jechuun uumuu danda'a jechuu miti. Waa'ee uumaa si gaafadhe Yesuus waa uuma ka jedhu jira ankaa si gaafadhe keeyyata tokko Yesuus Kiristoos kana uume ka jedhu fidii sin jedhe hin uume Yesuus ka jedhu jira sirra. Eeshi sammoosa amma fudhachuu diddela Yesuus uume jennaan tokkoffaa Qorontoos lakkoofsa tokkoffaa Qorontoosi. Saddeejaa jennaan innis abbaadhaa isa waa hundumaa uume jedha. Irra deebi'i dubbisi. Lakki irra deebi'i dubbisiin soobda. Irra deebi'i dubbisi. Yesuus uumeera waan hundumaa isa tokko inni uume. Daqiiqaa sana ilaalaa jira daqiiqaa koo ilaalaa. Lakki kooyi. Dabinaa bal'e. Akka jedhu kunoo si banameera akka jedhu nuuf jedhu Waaqayyo tokkicha jira. Innis abbaa isa waa hundumaa uume jedha. Hunda dubbisii xumuri. Inaayikaa deemira kun hin jiru. Abbaan waa hundumaa uume jira moo hin jiru Waaqayyo tokkichi? Jira. Galatoome abbaa Waaqayyo waa hundumaa uume. Tole. Gadi sii kilaa dubbisi. Maqaasaatiin jiraannu seedhe qoy. Sanuuti maqaasaatiin jiraannu. Tole. Akkasumas ka jettu maaliif dhufame? Inni qoodduu jabaa hin jabeessa yaadicha jabeessa qoodduu jabaatu jabeessaa jira yaadicha. Akkasumas jechuun moo? Yaadicha cimsaa jira la yaadicha isuma gaarraa sana cimsaa jira gadi butii dubbise ammas gadi butii dubbise. Akkasumas jechuun maaliif yaada sana cimsuuf hin dhufu akkasumas jechuun. Yaadichi itti fufiinsaatiin jiraachuu isaa argisiisa ala. Lakki no. Akkasumas jechuun yaada jalqaba darbe sana amma dhaabi. Egaa gaaffii biraan si gaafadha. Quraana keessan irraa isa kana diddeetta fudhachuu diddeetta quraana keessan irraa. Eesh suura boqonnaa 7 lakkoofsa 11 naa baasi. Dafi. Daqiiqaa koo ilaala. Suura boqonnaa 7 lakkoofsa 11. Dafi. Baaseera. Baastee lakkoofsa 11 irra kan jiru. Baafadheeraan. Badaa arga. Na gaafadhu rakkoon qabu ani. Baasuun barbaachisu gaafadhu. Badaa naa argamaan jiru waan ta'e bannaati. In argina anatu barbaada silaanatu argama. Akkas jedha. Argiteeti. Dhugumatti isin uumne naa dubbisi mee ibsa naa dubbisi beekte ija kootti baay'ee xixiqqaate waan ta'e. Dhugumatti isin uumne sa'aatii na jalaate kan deemneesh. Dhugumatti isin uumne iji kiyya argaan jiru waan ta'e baay'ee xixiqqaate humnaa ol. Bakka ishii akkasuma gaafadhu jedhee. Achi gubbaarratti jechoonni isin uumne ageesse isin uumne isin boocne jedhu sun jechi suni allaanoo waaqa tokkicha inni isin uumne boocne kan jedhu sun maal argisiisa baay'ina nama meeqa argisiisa allaanoo tokkicha jettee maal argisiisa inni achirra.
Ayyee mata duree keenya miti. Gaafa mata duree keenya duree si deebisaa yookiin kana Laakii kaa gaafa ati macaafa qulqulluu keenya irraa nu gaafattee anis achirraa si gaafadha deebisi. Waa Yesuusii macaafa keessaa na gaafadhu mata dureen keenya kanan turre. Yoo bakka Yesuus gaaffii Kiristoos waa'ee mata duree sanaa xumureera dhiifama gaaffii biraatti hin darba na eeyyamtaa jedhee na gaafadhuti hoon si asirra laakki asirraati si gaafeerash. No my topic mata duree kan koo miti. Dhiifama mata duree koo sana xumureen jira mata duree si gaafachuu hin danda'ama jedhiti si eeyyameen daqiiqaa lama sii kennee yookiin 5 sii kennee gaaffii kee si deebisa. Maannaa kennita isa kana iyyuu deebisuu hin dandeenye ishi bakka isa moo ishi. Waa'ee Yesuus irratti mata duree koo daqiiqaa koo dhumaayyuu jira dhumuuyyuu oolu. Yalla. Ishi adamma akkas Jedhaan jedha ishi gaaffii si gaafadha bira. Yesuus Kiristoos homayyuu hin uumne inni waayyuu gochuu hin danda'u jette luqqisii yookaanis immoo raagaa baasii natti argisiisi. Akka inni waa gochuu hin dandeenye. Ayyee. Homayyuu gochuu hin danda'u jette. Ani immoo akka inni waa gochuu danda'u uumuu danda'u sitti argisiiseera. Ayyee na guddisa al tokko moo ati ishinaa baasa tumtu 530 waan 530 na baasi. 530 kan jiru. Oh na guddista ayyee. Baasuu fi 530 Yohaannis 530 Kana sila si alama naalata raagaa kana silas isuma dhiyeessite ammoo isuma daata yati macaafa qulqulluu jechuudha. Nagaafannaan Falmiitti maaf galteeti. Nagaafannaan 20 siin kennaa 530 irratti maal jedha Yesuusitti dabalee aan humna kootiin waa gochuu hin danda'u jedhe humna kootiin waa gochuu hin danda'u homaa tokko jedhe walumaa galatti waa gochuu hin danda'u humna kootiin. Thank you. Laakiin ni koo yeroo sana maal jechuu barbaadeeti si fakkaata beekta waa argisiisuuf jedheeti. Jaalalan maayisaa yoo agarsiisu nan dhibu anaan garuu maa gochuu hin danda'u naan jedheera. Kan maayisaa isaa agarsiisu kan obboleessa isaa agarsiisu. I don't care. Akka inni waan hundumaa gochuu danda'u argitee immoo maaliif akkas jettare taadha. As lukkisii tokkitti tokko. Gochuu hin danda'u siin jedhaan bakka amma gaaffii biraa qabdaa ragaa sii kenneera. Elaabe tokko ida'uu tokko elaa geessee akka ijoollee daa'immanii ta'in tokko ida'uu tokkoon lamaa jettiini ijoolleen ati beekumsa gaaffii biraa qabdaa. Macaafa qulqulluun beeka jechuu keetii lukkisii tokkittii tokko qofaa beekte. Gaaffii biraa qabdaa. Tokko ida'uu tokko meeqame abbaa tokko ida'uu tokko meeqame. Gaaffii biraa qabdaa siin jedhan. Gaaffii biraa qabdaa. Gaaffii biraa. Eesh amma moo gaaffii biraa akka kan keessanitti dhiifama garuu gaaffii kan biraa miti gaaffii dhumaatee haa ta'u. Okay isa kan biraa kana gaafa quraana kana gaafattaa. Macaafa qulqulluu keessaatiin si gaafadhaan. Macaafni qulqulluun keenya akkas jedha beekta. Namoota akka mataa keetti jaalladhu jedhaan. Namoota akka mataa keetti jaalladhu jedha. Mata duree waaqayyoo. Atamma akka mataa. Kuni mata duree waaqayyooti. Waaqayyo dubbate Yesuustu dubbate. Yesuustu dubbate. Mata duree Yesuus waaqa moo waaqa miti yoo kanaas dhiifama naa godhe. Laakkee gaa. Iddichi waa'ee Yesuus dubbata. Dhaggeeffadhu. Mata duricha wajjiniitiin kan wal qabatudha. Mata dureen keenya dhiifama naa godhi mata duree biraattiin darbee si gaafadha jette siin kenna. Ay kuni koo wal qabata sana wajjiniitiin wal qabata Yesuustu dubbate dubbii Yesuus dubbateen si gaafadha. Macaafa qulqulluu Yesuustu dubbate macaafa qulqulluu si faana taa'udha gaaffiin keenya mata dureen keenya Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti akka macaafaatti. Sodaatee bakka rakkoon qabu sodaatee waan ta'eef deebisuu hin dandeenye sodaatee waan barbaade na gaafadhu garuu mata duree keessa. Si gaafannaa deebisuu diddeeka. Bakka si gaafadhu. Mata duree keessa jiru garuu. Go ahead. Akkan kan keenyaatti jechuudhaani Yesuus akkas jedhaani namoota akka mataa keetti jaalladhuudha kan keessan garuu jechuudhaani namoota hin amanne yookaan amantoota kan biroo yookaan kiristaanota dhooftee yoo ajjeeste illee hin ajajaani kana maal jettame himmati. Ragaan agarsiisi. Ragaa amma afaan akkatti si argisiisuun qabu kaayiti. Dhiisi kaa kan akkatti agarsiistu hin qabaanne maalan godhare waan ragaan qabne waasooti si faana ta'a bulamu. Macaafuma keessan irra jira. Gaaffii biraa san dhiisisan gaafa ragaa fidde haasa'e waan hin jedheen waan deebisii kennu qabu. Gaaffii biraa tokko si gaafadheetanii ana asirratti xumura. Maatiyoos Wongeel boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti nama dhiiraaf dubara kan uume eenyudha? Dhiiraaf dubara kan uume Waaqayyoodha. Waaqayyo isa kam? Waaqayyo siin dubbisa sii gala gaafsicha. No gaaffii koo akkasumatti naa deebisi. Akkasumatti kan uume Waaqayyo abbaa moo Waaqayyo ilma moo Waaqayyo hafuuraa uume moo sadan isaaniitu uume dubaraaf dhiira? Kan keenya moo? Seera uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gaafa duuntu qooyi kaa siin deebisa lukkisichaanan sii deebisa koota akka bifaa fakkeenya keenyaatti nama hin uumnaadha akka bifaa fi fakkeenya keenyaatti nama hin uumnaadha kana jechuun kiristaanni kamiyyuu jechuudha pirootestaantiin tarniitii wanti jedhamu jira abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuudhaani. Tarniitii moo tiriniitii? Tiriniitii inni rakkoon qabaatu pronaawunseeshiniidhaani jechuun
Kana isa kana akka dogoggoraatti hin fudhatin. Kanaafi nuni akkamitti fudhanna hafuurri qulqulluu waaqa ta'uu Yesuus waaqa ta'uu ilmi jechuudha abbaan waaqa ta'uu humna akkasitti uumame. Sii galee abbaa dhiiraaf durba godhee iyyuu jedha iyyuu yoo dubbiste gadisiifte. Ayye kanaafuu sadii ta'anii uuman immoo Waaqayyo qophaa uume siin jedhe gaaffii koo. Waaqayyo sadii. Sagaleen keechiteera. Addiso. Addu. Obboleessa Addisuu jedhamu qaba. Mucaa qotusuu koo tokko Addisuu jedhama innis obboleessi koo tokko. Addisu. Galatooma. Sa'aatiin deemee jira. Inni jara sadantu uume jedha garuu macaafni qulqulluu dhiiraaf dubara kan uume Waaqayyo abbaatii jedha. Silaatti agarsiisa ture maalumaafuu waan mana keessatti naaf feertaniif hedduu tokko galatooma. Inshaallah gara fuulduraatti obboleetti keenya wanni dingata namni mariidhaaf dhufe akka amma mucaa kanaatti waliin mari'atamu nama lamaa kennamee fakkeenyaaf musliimas haa ta'u kiristaanas gidduu namaa seenee jeequudhaan qabu maaliif jennaan jeequmsi waa tokkoon fayyadu amma namoonni waa baratan amma mucaan sun erga bu'eetti xiqqoo shiragaa jenneerra. Ofiin booniin seenuu baatee nuti seenee mari'achuu jennaan eenyumtuu seena manni keen guuta. Sun immoo yoo barbaada daba godhate dhaggeeffatu akkuma ofiin bulaatee iyyuu asirratti dhufee ofiin buluun qabu mana isaatti ofiin buluudhaa qaba jechuudha. So mana kana sirreessennaan yeroo biraallee dhufnis ziyaarraa dhufnee mari'achuudhaa dandeenya. Galatoome hedduu tokko ulfaadhu isin jira jazaakillaahu khairan. Akkasuma hundi keessa warra dhaggeeffattoota kiristaanaallee kan musliimotaallee jazaakumullahu khairan kiristaanonni ulfaadha galatoomaa isin jedha. Sa'aatii hedduu natti dee bordawaama qaba wallaahi sa'a sittaatti dhagannaa bula sittaa dura qabayyu. Baay'ee galatooma ustaaz jazakumullahu khairan. Rabbiin inshallah galanni keessan jaannata wanna biraa isin galachuu hin dandeenyu jaannata keessa rabbii isin haa qubsiisu. Guyyaa irraa nurra naanna'aa mana kana jijjiirreerra sagantaa kana halkan galgala hundaa mana kana sagantaa kana qabnaa ture. Akkuma mana kana jijjiirtanii maqaa mana kanaallee jijjiira inshallah rabbiin isin haa jijjiiru. Baallama suni baallama. Ana isinirraa fuudhe. Maasalaama. Faas haraan fooloo naa deebisii dhiifama wajjin inni beekama maqaan akka hin bareenne inshallah isin akkaawuntii firmaa argachuutiin akkana godhe dhiifama na godhaa na of kolcha. Yoo dandeessanii jettan ijoollee keessanirraa qaba asumaanuu nama arrabsanii islaamummaan nun ajajjuu amantii ta'e nun ajajjuu anna gorfadhaa jee batiin balleessarra dhiifama gaafadhe ati saraan tana kabajjee mana kana dhufu hedduu takkaan si kabajaa abbareeyyaa kan islaamaa guututti hedduun isin